Deeggartooni Biyya Alaa Wbo Deeggaruu Hogansa Dirree Kabaju Garee Farraaqeequ Garee DIIGUMSAadIIGU Hayyicha Oromoo Dr. Tsegaye Araarsaatu barreesse. Deeggartooni Biyya Alaa Wbo Deeggaruu Hogansa Dirree Kabaju Garee Farraaqeequ Garee DIIGUMSAadIIGU Wboon Hogansa Dirree irraa qaba. Wboon garee hattuu fi fafakkeessituu biyya alaa teesseen hin hoogganamu. Garee arrabsoo jaaratanii olola oofuun hoggana Wbo nama hin taasisu. Warra biyya alaa ta'anii uummata of ijaaree Wbo gargaaruuf of gurmeessee diiguuf tattaafatu kana qeequun hoggana qeequu miti. Hattuu fi kijibduu qeequun hoggansa xiqqeessoo miti. Yoo hattuun biyya alaarraa olola ooftu hogganaa taate malee uummanni biyya alaa deeggaraadha. Deeggarsa kana bakkaan gahuuf sirnaan ijaaramee deeggaruuf tattaafachaa jira. Uummata gargaarsaaf walitti dhufe kana diiguun fafam. Hojii kana qeequun hoggana xiqqeessuu miti. Garee hojii gargaarsa biyya alaa qindeessuuf dirqama fudhatee jiruuf gaafii dhiyeessuun hoggana Wbo saaxiluu miti. Gaafii uummataa deebisuun dirqama. Isa deebisuu dadhabuun itti gaafatamummaa ofirraa dhabuudha. Itti gaafatamummaa sodaachuu irraa kan ka'e ololaan warri garee kana qeeqe hundi hoggana qeeqaa jira jedhanii kijibuun dogoggora dabaa isaan hin baasu. Hoggansi waraanaa dirree jiru wal qeequu ni danda'a ta'a. Biyya alaa irraa hoggansa qeequun hin danda'amu. Deeggartoonni biyya alaa hoggana dirree qeequuf dandeettii isaas hamilee isaas mooraala ittiin qeeqanis hin qabani. Hagammatti deeggartoonni biyya alaa irraa hoggansa dirree jiru qeeqan hin jirani. Hoggansi dirree jirus gaafa badii dalagu qeeqamuun waanuma jiru ta'us ammatti namni hoggansa qeeqe hin jiru. Komiin uummata biyya alaa kan xiyyeeffate garee qindeessituu yookiin hojii raawwachiiftuu deeggarsa biyya alaa irratti malee hoggana dirree irratti miti. Kana waliin dhahuudhaan nu qeequun hoggana dirree qeequdha jechuun biyya alaa taa'anii akka hogganatti of ilaaluudhaan of fafakkeessuudha. Badii hojjetaniif maaliif itti gaafatamna jechuudha. Kanaan uummaticha afaan qabachiisuuf tattaafachuu ta'a. Gareen deeggarsa biyya alaa qindeessuu uummata deeggartoota biyya alaa dhagahuu qaba. Gaafii isaanii deebisuufii qaba. Itti dhiyaatee mariisisuu qaba. Deeggartoota jiran jajjabeessee deeggartoota haaraa horachuudhaaf tooftaa fi karoora baafatee uummata ofitti hammatee kaka'umsa guddaadhaan itti bobba'uu qaba. Nama dhageeffatee bakka hanqina agarsiisetti of ilaaluu fi of qeequu qaba, of sirreessuu qaba. Gareen amma qindeessituu ta'ee dirqama fudhate dhiisee deeggartoota diigaa jiru kun yaada uummatarraa dhufu sodaata. Nama gaafii gaafate yakka, nama yaada kennate adamsa, nama gorsa dhaleesse, nama akeeka itti dhaammate balaaleffata, warra isaan qeeqe hundaa diinuffata. Isaan saaxiluuf garee arrabsoo jaaree olola oofaa. Warri nu qeeqan faayidaa dhuunfatiif deemu yookiin aangoo barbaadu, maallaqa barbaadu jecha sagalee isaanii ukkaansuuf yaalu. Gareen kun deeggartoota facaasee deeggarsa Wbo gadi hir'isaa jira. Walumaa galatti gareen kun garee diigumsaa ta'eeti jira. Garee farraa ta'ee uummatichaa fi Wbo jidduu danqaa ta'aa jira. Uummata dadhabsiisee adeemsa keessatti waraana dadhabsiisaa qabsaa'ota abdii kutachiisaa jira. Gareen diigumsaa kun haala kanaan itti fufuu hin qabu. Gareen kun uummata ofirraa fageessuudhaan ofis diigaa jira waan ta'eef of sirreessuu qaba. Hoggansi dirree jirus rakkoo kanaaf furmaata itti godha jennee abdanna. Akkanatti itti fufa taanaan deeggartoota hin dhageeffatu taanaan itti fufiinsi deeggarsaas gaafii keessa seenaa deeggarsi laaffachuun qabsoo laaffisa. Kanaaf garee farraa kana qeequun itti fufa, yoo barbaachises akka diigamu tattaafachuun itti fufa. Garee maallaqa sabarraa guuree dhuunfatti itti fayyadamaa uummanni gaafii nu gaafachuu hin danda'u jedhee nu mormu kana saaxiluun dirqama ta'a. Garee diigumsaa diiguun dirqama keenya ta'a. Garee yakkaa kana itti gaafatamummaa fudhachiisuun dirqama oromummaa ta'a. Garee farraa qeequun hoggana dirree xiqqeessuu miti. Garee farraa diiguun Wboof tumsuudha. Hayyicha Oromoo Dr. Tsegaye Araarsaatu barreesse.